Akkam jirtu nagaa keessanii viidiyoo kanaan integrated circuit ilaalla. Namoonni chaanalii kanaaf haaraa taatan subscribe yoo gootan waan tokko yoo waan isinitti baduun qabu that viidiyoowwan akkasii dhufanii isin fayyadu malee jechuudha. Namoonni haaraan ta'an immoo like godhaatii jalqaba. Integrated circuit jechuun maal jechuudha? Integrated circuit it is a semiconductor device containing multiple interconnected electronic component. Okay, semiconductor device ta'ee jechuun meeshaa semiconductor irraa hojjetame ta'ee ka'ee inni maalidha jechuudha kan interconnected electronic component qabudha jechuudha. Yeroo kanaan durii jechuudha yeroo integrated circuit hin dhufini laalaa ammas jechuudha componentiiwwan garaa garaatu jiru kan yeroo darbe ilaalle fakkeenyaaf kanneen akka diode ilaallee turre kanneen akka transistorii fa'aa jechuudha resistoriitu jira. Componentiiwwan kana hojjechuudhaaf that maal godhu jechuudha warri kana hojjetan jechuudha maal godhu jechuudha laala componentiiwwan kana fakkeenyaaf kun resistoriitu jira resistorii akkasitti as tolchuu jechuudha aluma irratti jechuudha achi kaanii inni kan biraa transistorii immoo asii bifa kanaanii daata akkasitiin transistoriin immoo tolchama jechuudha. Ergasii maal godhama jechuudha kapasitoriin kan biraa tolchama. Kapasitoriin transistoriin ala irratti walitti hidhama jechuudha. Yeroo kana bakka guddaa qabata jechuudha. Laala ala irratti kapasitorii keessa darbuu qaba transistorii. Wantoonni nuyi transistorii kapasitorii itti fayyadamnu ala irratti godhamu jechuudha. Yeroo kana bakka guddaa ta'a jechuudha. Isa kanatiyyuu integrated circuit jechuun maal godhaa small piece wayit qophoofti jechuudha. Small piece kun jechuun kuni semiconductor irraa kan qophoofte yeroo baay'ee kun silikanii irraa kan jechuudha. Silikanii irraa kan qophoofte yommuu taatu that isa kanarra PC yookaan immoo that wanta flat taate wanta battee taate kanarra meeshaalee kana isa alarratti kanaan olitti hidhan kana amma fidanii irra kakaa'u jechuudha. Asirra kaa'u jechuudha. Fidanii asirra kakaa'amti jechuudha. Isee kanadha integrated circuit kan jennu. Kanaafuu semiconductor device ta'ee ka'ee maal of keessaa qaba? Multiple interconnected electronic component. Electronic component fakkeenyaaf kanneen akka akkuma isiniin jedhe transistor, capacitor, resistor wantoota kanatu fidamtee asirra kaa'amti jechuudha. Bakka ala irratti hidhamtu yeroo kana bakka sirrii xiqqeessuudhaaf wantoota garaa garaatiif fayyada isa kanadha jechuudha integrated circuitiin. Innis it also referred to as what chip or microchip. Isa kanas chip or microchip jennee waamuu dandeenya akka kanatti kan beekamudha jechuudha innis. Inni kan biraan it used in almost all electronic equipment. Okay, electronic equipment yeroo ammaa jiran keessatti jechuudha bilbiloota garaa garaa kanneen modern ta'an amma jirutti laptopii, computer wantoota garaa garaa keessatti jechuudha ni fayyada jechuudha. Hunda keessatti amma jedhamutti jechuudha. It can be used as maaliif nu fayyada as keessatti gaa amma electronic component kana kan electronic device keessatti fayyadamna inni irra meeshaalee electronic kana keessatti immoo maaliif fayyada? Tokko amplification or switching idhaaf fayyada jechuudha. That amplification idha yeroo jennu maal gochuudhaaf that fakkeenyaaf signaalii baqa signaalii amplify gochuudhaaf signaaliin sound ta'uu danda'a current ta'uu danda'a wantoota garaa garaatti signaalii kan jennu jechuudha. Daandiiwwan electronic keessatti jechuudha. Kanaaf isa kan amplify gochuuf fayyada jechuudha. Akka microprocessoriitti akka timeriitti computer memory fa'itti akka kanattiin nu fayyaduu danda'a jechuudha. Maaltu integrated circuitiin jechuudha. Inni kan biraan it is extremely small. Okay, baay'ee xiqqoodha jechuudha. Integrated circuitiin kuni baay'eedhuma muraasadha jechuudha. Kanaaf iyyuu muraasa ta'urraa kan ka'e maalidha jechuudha 1/8 what inch square dha jechuudha. Laala 1/8 inch square jechuun baay'ee xiqqoodha jechuudha. Okay, that 1/8 inch square inchiin tokko 2.5 cm dha. 2.5 cm dha. Laala yeroo kana maal jechuudha 2.5 over 8 centimeter square wajjin wal qixadha jechuudha. Laala kanaaf iyyuu baay'ee muraasa baay'ee bakka xiqqoo qabatti jechuudha. Ni kan biraa it is a set of electrical circuit okay on one small flat piece of semiconductor usually silicon jechuudha material. Kana siniin jedheera jechuudha. That akkuma siniin jedhe PC yookaan immoo that wanta xiqqoo flat taate kan battee taate yeroo baay'ee semiconductorii keessaa yeroo baay'ee silikanii kan taate irratti electrical component yookaan component qabiyyeewwan elektirikii asirra kakaa'amanidha jechuudha. Inni kun jechuudha waan semi integrated circuitiin kun jechuudha. It is components are component yookaan immoo wantoonni asirra filaatii wanta battee taate jechuudha. Battee taate kana wanta salphoo taate kanarra kan fidamtee asirra naqamtu eenyunni componentii yookaan wantoonni fidamanii asirra kaa'aman eenyudha? Tokko diode. Wantoota asirra kaa'aman keessaa tokko diode, transistor, resistor, capacitor. Those are what the jarreen kun maalidha jechuudha. Componentii kan maaliti jechuudha? Componentii integrated circuit kanaati jechuudha.
Okay, amma integrated circuitiin advantagein fi disadvantagein inni qabu maalidha? That faayidaa fi miidhaan isaa immoo maal kan jedhu laalla jechuudha. Advantagein isaa tokko small size dha. Akkuma nama isiniin jedhe 1/8 inch square dha waan ta'eef baay'ee bakka xiqqoo qabata jechuudha. Bakka xiqqoo qabachuun isaa immoo desktop la calculator keessatti nu fayyada jechuudha. Kana jechuun calculatoriiwwan kanaan bakka guddaa qabatanu har'a gara bakka kiisii yookaan boorsaa keessa kaa'achuutti mijateera jechuudha. Military waraana keessatti bakka xiqqoo qabachuun isaa baay'ee faayidaa qaba. Aerospace program yookaan asaha sagantaa hawaa keessatti jechuudha baay'ee faayidaa qaba jechuudha bakka xiqqoo qabachuun isaa kuni. Inni kan biraan low power consumption dha jechuudha. That xiqqoodha waan ta'eedhaa fi faayidaan isaa inni guddaan paaworii xiqqoodha jechuudha. Bakka kaarentii xiqqoodhaan volteejii xiqqoodhaan hojjeta jechuudha. Bakka paaworii inni gubu wanta xiqqoo taatedha jechuudha. Muraasadha yookaan xiqqoodha waan ta'eef ofii isaatii jechuudha. Inni kan biraa operates at high speed ilaala. Gaafa xiqqoo ta'uu kan ammoo speediin isaa kanaan isa gurguddaa kanaan durii sana caala speediin isaa immoo guddaadha jechuudha. Isa sana caala ofiyaa xiqqaatu malee speediin ittiin yookaan saffisni inni ittiin hojjetu immoo baay'ee dabaleera jechuudha. This is one advantage of the integrated circuit dha jechuudha. Faayidaa inni qabu keessaa ariitiidhaan hojjechuu isaati. Inni kan biraan reliability dha. Warra kaan caala inni kun warra gurguddaa durii caala reliability dha. Reliability jechuun immoo that is it make low error jechuudha. Erroriin inni fidu yookaan xiqqoodha jechuudha. Baay'ee xiqqoodha jechuudha. Bakka errorii baay'ee hin fidu jechuudha. Speedii guddaadhaan hojjeta. Inni kan biraa erroriin isaa baay'ee xiqqoodha jechuudha. Inni kan biraa reduce manufacturing cost gatii ittiin manufacture godhamu yookaan gatii ittiin oomishamu baay'ee xiqqeessa jechuudha inni kun jechuudha. That maaliif wantoota xiqqoo irraa jechuudha bakki isaa xiqqaateera waan ta'eef wanti kun akka kanaan durii guddaa miti waan ta'eef gatiin ittiin oomishamu xiqqaadha jechuudha. Gatiin ittiin oomishamu xiqqaadha jechuun immoo gatiin ittiin gurguramus cost of electronic devicein meeshaaleen gurguraman sunis maal ta'a jechuudha hin xiqqaate jechuudha. Kanaafuu kun faayidaa electronic integrated circuit jechuudha. Inni kan biraan disadvantage yookaan immoo miidhaa akkamii qaba? Miidhaa inni qabu keessaa tokko cannot handle large amount of voltage or current. Okay, currentii guddaa ta'e yookaan immoo jechuudha voltage baay'ee guddaa ta'e maal gochuu hin danda'u baachuu hin danda'u jechuudha. That voltage guddaa ta'e yookaan immoo currentiin guddaa ta'e kan itti ergamu yoo ta'e yeroodhuma sanatti maal ta'a jechuudha bakka yeroodhuma sanatti bada jechuudha. Hojiidhaan ala ta'a yookaan dalagaadhaan ala ta'a jechuudha. Because sababni inni kan hin dandeenyeef high currentii yoo jiraate maalitti fida? Lead to excessive heat jechuudha. Ho'a baay'ee guddaa ta'e fida jechuudha. High currentiin kan jiraatu yoo ta'e jechuudha. And high voltage voltagein guddaan immoo lead to break insulation. Insulationiin akka citu godha jechuudha. Kana jechuun ilaala shiboowwan jiru miti shiboowwan irratti immoo akkasittiin maaltu maramee jira? Laastikii irratti maramee jira jechuudha. Laastikiin kun akka maalitti wantoonni raabarii ta'an kun jechuudha. Dabarsoo elektirikii hin taane insulationiin immoo maaliif fayyadu? Akka currentiin gara karaa garaan gorree jechuudha. Electronic circuit walirraa eega jechuudha insulationiin kun. Gaafa voltagein guddaan irratti apply ta'u maal ta'a jechuudha? Insulationiin kana cabsa jechuudha. That means raabariin kun irraa ciccituu danda'a. Yeroo kana insulationiin eenyu ta'a jechuun immoo that electronic devicein sun miidhamuu danda'a jechuudha. Inni kan biraan immoo cannot repaired. Okay, erga naqa tokko miidhameera taanaan yookaan cabeera taanaan that maal ta'uu hin danda'u repair gochuu deebinee suphuu hin dandeenyu jechuudha. Hin fayyuu jechuudha. Naqa tokko miidhamee jennaan IC'n maal ta'uu hin danda'u jechuudha. Integrated circuitiin deebi'ee fayyuu hin danda'u jechuudha. Because sababni inni deebi'ee fayyuu hin dandeenyeef ammoo their internal components cannot be separated. Internal componentiin isaanii componentiiwwan irra jiran jechuudha kanneen akka diode jechuudha nuyi itti jenne suni transistor, capacitor, resistor. Those components cannot be separated, okay, from each other. Componentiiwwan kuni walirra adda adda ba'uu hin danda'an. Kanaaf iyyuu componentiiwwan kun gaafa walirra adda adda ba'uu dadhabanutti jechuudha maaliin ta'u jechuudha wanti kun yookaan immoo integrated circuitiin lafaa deebi'ee repair ta'uu hin danda'u jechuudha. Okay, kana qarraaf nu ga'a viidiyoon kun jechuudha. Asumatti nu ga'a. Please viidiyoon kun yoo isinii tola ta'e namoota baay'ee biraa akka inni ga'uuf like godha. Yoo isiniif danda'ame immoo share yoo gootan baay'ee natti tola. Baay'ee galatoomaa. Nagaatti.